idaamu namoonni biraa gaafa gaafii kaasan naagala inni keenya naan galu maaliif namni sirnaan idaamu dubbisee achi keessatti of laaluu danda'u bakka jirutti osoo of laaluu kun suuraa komitee nama rakkatu jechuudha. Suuraa of ilaala suuraa komitee nama rakkatu jechuudha. Idaamuun keenya nu keessaa maddee akka hundaaf tolutti hundi dhaggeeffachuu akka danda'utti qopheessine biyya Afrikaa baay'ee bifa addaatiin fudhachaa jira. Oromoon sabummaa isaa baree tikfatee eeggatee bal'ifatee biyya kanatti jijjiiruuf itti gargaarama kan jiru amantaa guddaa. Dabballeen keenya hin ciisa. Gaafa dammaqsitee hidhannoo gahaa ta'e itti laatte garuu tabba diiguu danda'a. Godheeraam meeshaa malee hidhannoo gahaa malee ijaarama gahaa malee diina diigee gandatti galchee jira. Dabballeen kun tuffatamuu hin danda'u. Abbaan injifannoo dabballee kana gajjallaati kaasee ummata ijaaree taa'umsa dhawwee nuuf humna ta'ee gara fuulduraa akka adeemnu kan nu godhe dabballee kana.